Finfinnee keessatti hojii ijaarsaa yookaan koonistirakshinii irratti mindeeffamee hojjetaa akka turee fi umriin isaa 36 ta'uu kan dubbatu Marasaa Abbaadii boqonnaa irratti jiruu sababaa hin beekamneen buufata sakattaa Afaar Miillee irratti namoota kabiraarraa adda baasanii walitti qabanii nu fudhatan jedheera. كأي شجرو منام زين طيرنا يوم نقولنا كأنه أو ثلاثة ليتفت برخة مستحضرنا مكينا وشي maaliif nuyitu jennee gaafannaan oomaa nutti nimne gammoojjii keessatti guyyaa 3 konkolaataa keessa eegan tursiisanii booda Affaar keessaa bakkawwan adda addaarraa walitti nu qabanii konkolaatota 9 bulchiisa kibbaa godinaa Hadiyyaa magaalaa Shoonee keessa ka jiru damee qorannoo qonnaa ka yuunivarsiitii Waachaamotti adoolessa 12 bara 2013 kaasee hanga bitootessa 4 bara 2014tti nu tursiisanii sana booda gara Finfinnee nu fidan. Eegumsa jalatti gara Finfinneetti kan isaan fidan poolisoota federaalaa hidhaa keessatti isaan eegaa turan akka ta'an dubbate. Hidhaa baatii 9 booda hiikamuu isaanii ka dubbatan hidhamtoonni kun lafti itti hidhamanii turan bosonaan marfamaa fi namni nama dubbisu tokkollee akkan turre dubbatu. Jalqaba konkolaataa 9 marsaa lammataatti immoo konkolaataa 10 kanneen fe'amanii fi daa'immaniif dubartoonni kan keessa jiran namoonni 1,300 hidhaa keessa akka turan Marasaan ni dubbata. Sababaan itti hidhamnes nutti mamuu baatus eenyummaa keenyaan ta'uu ni agarsiisaa jedhe. Bakka zaafannaa maqaanaa Tigraawii Silazukona Tigriyaa Tanaagartii Silazukona Gabra Gizaabeer Gabra Maariyaam. Kan hidhaniif waraqaan eenyummaa keenyaa ka Tigraay waan ta'eef qofa kanuma. Afaan Tigree waan dubbannuuf maqaan keenya Gabra Maariyaam Gabra Gizaabeer ka jedhu waan ta'eef malee waan tokko nurratti hin argine. Awutoobisii keessaa kanneen waraqaa eenyummaa Amaaraa Affaar qaban nurraa adda baasanii isaaniin konkolaataa biraan geggeessan. Bakiree bakka yoo tokkonaa neera min nobro ዘይትፈል ባይዞይ dullaan nutumu ani dhalli namaa akkanatti gaafatumamu argeen beeku baay'ee nama gaddisiisa. Lubbuun namootaa darbuu dhiisuun saayuu gargaarsa waaqayyootiin malee reebichi isaanii hamaa ture. Kanneen hidhaa keessa turan kana keessaa 130 dubartoota ta'uu fi dubartiin ulfaa fi kan daa'ima waggaa 2 qabanis haadholiin keessa akka jiran ibsameera. Hilfii Asaffaa Hadaraa Saawud Arabiyaa keessatti baatii 2 ega hidhamtee booda biyya isheetti deebite. Haalan waan isaa hin beekneen Itoophiyaa keessattis hidhaatu na eeggatee jette. Namoota biroo waliin Tigraay deemuuf gama Afaariin ituu deemaa jirru Samaraa keessatti adoolessa 5 bara 2013 humnootiin nageenyaa ishee fi hiriyoota ishee halkan lafa ciisanii jiranitti dammaqsuudhaan waraqaa eenyummaa fi bilbila harka isaanii butanii gara bulchiisa naannoo kibbaatti nu geessan jette. Dubartoonni 3 mana hidhaa keessatti da'uu isaanii 2 immoo da'umsatti dhiyaataniitu jiranii hidhaa ba'uu isaanii dubbatte. Haala mana hidhaa sana keessaa ennaa dubbattu. Kun fodiyoo ችግር ኦምና ወልና መጀመሪያ በተቃና ቀን በቀሙ አጀምሮ ታውሰልና ጠፈ በበሹ ቢጭንቄ ቢንዴሽና jalqaba isin rakkoo waan hin qabneef jecha ni baatuu nuun jechaa turanii garuu nutumuu jalqaban. Namoonni miliqanii badu dhiphuu fi dhukkuba keessa turre. Namni hedduun dhukkuba sombaan qabameera. Namni dhukkubsate yeroo deemee ilaalamu dhukkuba sombaatu si qabee jedhuun wallaansa fayyaa dhabuun dhiiraa fi dubartiin tokko du'aniiru. Bitootessa 4 bara 2014 lafatti hidhamanii turanirraa awutoobisa 17 fe'anii ennaa nu baasan eessa akka nu geessan nutti himne. Dhumarratti buufata awutoobisii Finfinnee naannoo Qaallittii jiruutti nu gadhiisan jedhu. Marasaan dhumarratti ummataaf dhaamsan qabaa jedha. Waachaa mutaasirna zinarnaas 3 naabshan hamdan qabsuud tamarratu. Waachaa keessatti kanneen dhabnee turre 1,300 keessaa 1,000 ol kanneen ta'an Saawud Arabiyaa irraa deebi'an. Biyya ormaa keessatti akkasitti dararamaa turanii biyya ofii keessatti akkas ennaa rakkatan uummanni maaliif sagalee isaan dhageessisu maal balleessan? Dula waraanaa keessatti utuu jeequu galaatuu dabarsuu meeshaatuu kennuu namni qabame hin jiru. Isaan kun namoota nagaa hojjetanii bulani. Dhimma kana laalchisee deebii koomishina mirga namoomaa kan Itoophiyaa itti gaafatamaa quunnamtii koomishinichaa koomishinara koomishinii poolisii federaalaa itti gaafatamaa quunnamtii kan koomishina poolisii federaalaa
dubbi himaa ministeera haqaaf kan bilbilame ta'us deebiin hin argamne. Amnesty International dabalatee kanneen mirga namoomaaf falman dhalattoonni Tigraay magaalaa Finfinnee fi naannolee kabiroo keessa walitti qabuun akka fedhanitti hidhaa akka jiran ibsaa turan. Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Deenmaark, Neezerlaandis, Biriteenii fi Ameerikaan ibsa baatii muddee darbe baasaniin mootummaan Itoophiyaa hidhaa eenyummaa hundee godhatee fi himannaan irratti hin dhiyaanne gaggeessaa jiraachuunsaa kan isaan yaaddesse ta'uu ibsanii turan. Mootummaan Itoophiyaa garuu dhalattoota Tigraay ta'uu isaaniin kan hidhaman hin jiran jechaa akka ture waahilli keenya Gabramadin gabaasee jira.